ijoolleen keenya duruun du'u haaraa miti duruun rakkatu kan ishee kanaa garuu baay'ee na dadhabsiisuurraan kan ka'e guys viidiyoo hojjechuun dadhabee dhugaanis nitti hima har'ayyuu waan an hojjedheef han qabaa jechuudha warroonni gadi baatanii ammas jechuudha madaamiitu ajjeese mucaan kun mana madaamitti duute jechaa jirtanii mucaa kanaafis yaaddanii otoo hin taane already isheen duuteetti maatii isheefis yaaddanii otoo hin taane dhugaan mucaa kanaa akka dhokatu gochuudha jechuudha. Gochuuf kan isin kaachaa jirtan. Mucaan kun kan isheen dhuftee Itoophiyaarraa afaan beektii jedheetu imbaasiin Itoophiyaa inni dabarsee nu gurguruu bare suni afaan beektii jedhee ergaa jechuudha Saudi Arabiyaatti. Warri mucaa kana fudhatan immoo akka carraa ta'ee jaarsaaf jaartiidha jechuudha. Jaarsaaf jaartiin immoo yeroo baay'ee nama afaan beeku barbaadu malee gola keessa deemanii kuni kana suni kana jedhanii barsiisuu hin barbaadan hin danda'ani sarraatanyaa jechuudha. Beektu baay'een keessan haaraas hin ta'u. Mucaan kun garuu nama afaan hin beeknedha. Jaarsi gaafa fudhatee galuu afaan hin beektu mucaan kun ji'a tokko hojjechiisee booddee akkamitti nama afaan hin beekne naaf idduu afaan beekti nama afaan beeku jedheenan xalabadhe Itoophiyaadhaa jedhee biirootti deebisaa jechuudha damoosa ishee kaffaleefi. Biirootti gaafa deebisu iddoo kanatti seeraan na hordofaa. Biirootti gaafa deebisu embaasii Jiddaatti gaafa deebisu Saudi Arabiyaa keessaa embaasiin immoo kan isaan hojjetanii hooggantoonni isaan jalatti hojjetan jiru. Namni mucaa kana ajjeese lammii Ijiptiidha jechuudha. Lammiin Ijiptii sun immoo sarraatanyaa gaafa namni barbaadu hin geessaa yoo araboonni hin barbaadan ta'e immoo mana isaanii dhaqee fuudha iddoo sarraatanyaan sun jirtu dhaqee fuudha waan isaan nyaatan waan isaan dhugan sarraatanyaaf kan dhiyeessu isa kanadha jechuudha. Isa mucaa kana ajjeese. Kan isin dhibu namichi kuni mucaa kana duwwaa ajjeese otoo hin taane kana dura mucaa durbaa tokko daffaree akkuma kana imbaasiin dhoksee hambiseeraa jechuudha. Argitamni rakkina keenya sa'abbaan gaafa cabse ollaan ija jaamsaadhanii Itoophiyaarraa birriif jedhanii imbaasiin Itoophiyaa nama afaan hin beekne ijoollee kaleessa haadha jalaa baatee hin beekne ijoollee moodesii akkatti kaatan hin beekne fuutee biyya Arabaatti ergitee imbaasiin Itoophiyaa jechuudha. Otoo Itoophiyaatti kabaja qabaanne ko biyya Ormaatti akka saree gurraakitti duunee gadi hin gatamnu turre. Kan nama dhibu otoo jiraataa Saudi Arabiyaatu mucaa kana ajjeese ta'eeti hamma kana nan gubonaan jechuudha. Maaliif du'aa oolla waan ta'eef jechuudha. Ijoolleen keenya meeqatu du'aa oolla waan ta'eef kan ajjeese garuu lammii biraadha jechuudha. Lammii biraa imbaasiirraa kan ergamu kan warra imbaasii jalatti hojjetu jiraataa Ijiptii kan ta'e yookaan lammii Ijiptii kan ta'etu reebee ajjeesee guyyaa lama booddee reeffishee kutaa ijoolleen imbaasii keessaa beektu hundi keessanuu jechuudha. Warra hin beekneefan ibsaara malee hundi keessan hin beektu waan jechaa jiru kanaa jechuudha. Kutaa sarraatanyoonni keessa taa'an keessatti guyyaa lama bultee mucaan kuni reeffishee argamee jechuudha. Namni mucaa kana ajjeesee qabamee ture ammaaf kan inni jiru. Qabamuun hiikan qabu ammayyuu. Qabamee gaafa jiru namni kun murtoo barbaachisutti murtaa'ee imbaasiidha waan ta'eef mucaa kana kan ajjeese imbaasiin immoo inshuraansiitiin biyyarraa dhuftee inshuraansii Itoophiyaaf maddabamee lafa taa'ee kaffalamuufii qabaa jechaa jirra. Isaan garuu maal jedhan imbaasiin isa sin gadi baatanii madaamiitu ajjeese jettan fudhatanii nuti itti gaafatamummaa jiru fudhannee reeffa mucaa kanaa biyya gashinaa waan jiru kaffaltii jiru hundumaa xumurree biyya gashinaa paaspoortii ishees namatti hin kenninu obboleettiin ishee Riyaad jirti Saudi Arabiyaa keessa obboleettiin mucaa kanaa dhaxxee jennaan ofitti butuu didanii akkasuma Mubaarak mucaan jedhamu mucaan Jarman jiru imbaasii Itoophiyaa wajjin imbaasii Saudi Arabiyaa wajjin gaafa haasa'u paaspoortii ishee namni tokko namni kennuufi dhibee jechuudha mucaa kana. Mucaan kun dhaloonni ishee Horroo Guduruu Wallaggaa abbaa faati ishee hammammaa du'a ishee dhagaanii hin jiranii jechuudha. Kan isin dhibu wasiilli mucaa kanaa obboleessi abbaa ishee Finfinneedha kan inni jiraatu. Imbaasii wajjiniin gaafa inni haasa'u imbaasiin akka waan tokko hin dubbanne baatee miidiyaa irratti reeffa ishee nuutu kaffaltii jiru xumuree biyya gashaa yoo reeffi mucaa kanaa biyya galee reeffi tokko gaafa biyya galu doseen nama sanaa cufamee waan jiru hundumtuu kaanselii ta'eetu biyyatti ergamaa jechuudha. Gaafa reeffi mucaa kanaa biyya gale immoo wanti inshuraansii jedhamu miti akkamitti duute jettee gaafachuu hin dandeessu jechuudha. Imbaasiin akka kanattidha kan inni xammadee nu qabee jiru. Kanaaf qaama dhimmis ammallee nuti reeffa mucaa miti kan nuti barbaannu already duuteetti qas jennee waggaa tokko saa ta'u waggaa tokko walakkaa saa ta'u walakkaa waggaa saa ta'u reeffa mucaa nuti biyyattiin gashanna reeffa gashachuun Itoophiyaa faaraa miti waan ta'eef ammayyuu inshuraansii mucaa kanaaf barbaachisu kaffalamee akkasuma immoo namni ishee ajjeese kun qixaaxii barbaachisu fudhatee ijaan arguudha kan nuti barbaannu. Isa kana kan nuti barbaannu. Isa kanarratti baatanii dubbachuu qabdu. Warri miidiyaa qabna jettanii miidiyaa kanarraa iyyaa ooltan
warri beekamtii qabna jettanii Mubaarak mucaan Jarman jiru sun afaan Arabiffaatiinis Ingiliffaanis Oromiffaanis haasa'ee kan inni dhimma kanaaf dhaabatee harqaa jiru Mubaarak inni kan keenyaa eessa jira? Mubaarak abbaan miskiinaa yeroo kaan eessa jira har'a? Du'ee owwaalamee jira. Ba'ee maaf hin dubbanne waa'ee mucaa kana kan ajjeese Araba toon taane imbaasiidha. Imbaasiif immoo kan isin sagalee taatanii kan isin riira nagaa baatanii duutii imbaasiitti reebumsi imbaasiitti nurra jiru kun akka inni nurraa dhaabanne kan isin hin goone maaliif? Yoomiif Imbaasiin Itoophiyaa mucayyoo ajjeesee mana dallaalan jechuudha. Dallaalan Itoophiyaa kan imbaasiidha kan mucayyoo kana biiroo keessatti kan isheen ajjeesanii jiranii adaraa keessan hundi keessaniyyuu sagalee ta'aa fi adaraa akka dhugaan ishee fi waan mucayyoo kana barbaachisu akka kaffalamu aarsaa mucayyoo kanaaf akka kaffalamu adaraa keessa hundi keessanuu haga danda'ametti sheerii gochuudhanii namoota biraan gahaa hundi keessaniyyuu dubbachuu qabdanii sagalee ta'uu qabdanii boru attis waan taatu hin beektu hundumti ilma namaa waan taanu hin beeknu jechuudha akkatti gallu beekna malee akkatti baanu hin beeknu mucayyoon kunis akkuma anaa akkuma seenan dalagadha jettee kan isheen biyyaa baate garuu kan isheen biyyaa baate isa kanaadha garuu immoo kan ishee qunname waan baay'ee laphee nama cabsuudha mucayyoo kana akkuma obboleettiin keenya jettee kan ishee fidanii hojjettuudha jedhee dallaalli biyyarraa fide jechuudha. Inni afaan beetti jedhee fideet afaan beetti jedhanii fidanii mucayyoon afaan hin beektu ji'a tokko hojjettee biyya kana tokkicha kana immoo wanta isheen hojjettu hin jiru biiroodha ammoo warri hojjettuuf suni biirootti deebisa mucayyoo tana ji'a tokko jiifatanii afaan hin beektu warri bira jiru immoo jaartii fi jaarsa waan ta'eef isaan nama afaan beeku barbaadu waan ta'eef fuudhanii achitti deebisanii erga achitti deebisanii immoo mucayyoo tana maaliif deebite jedhanii daawwataniiti kan imbaasiin kan Itoophiyaa jala hojjetu lammii biyya Masarri yookiin Ijiptiiti. Kanaaf immoo obboleettii keenya kana akkasitti tumee ajjeesee jechuudha. Namtichi sun seera jala oolee jiran. Garuu immoo reeffa mucayyoo kanaa hin galchina wantoota barbaachisuu akkas godhanii galchina jechaa jiranii. Dhugaa dubbachuudhaaf isa qofaa miti aarsaa hedduutu mucayyoo kanaa kaffalamuu qaba akkuma obboleettiin keenya jetteeyyuu. Kanaaf hundi keessanuu haga danda'ametti obboleettii keenya kanaaf sagalee taa'e keessattuu warroonni fooloo gurguddaa qabdanii akkasuma miidiyoota garaagaraa gurguddaa qabdan irratti sagalee ta'uu fi hin dagatinaa isiniin jedha. Hundi keenyayyuu akkatti baanu beekna malee akkatti galluun beeknu dhugaa jireenyi biyya ormaa baay'ee nama atakartii baay'ee nama fattanti hanga lubbuu keetti akkanatti baasuu jechuudha mucayyoon kun sanuu daa'ima keessattuyyuu kun akkasitti lubbuu ishee galaafatamee har'a nyaadhatti nyaatamtee biyya ormaa keessatti jechuudha sinii galee kanaaf adaraa keessa sagalee ta'aa fi mucayyoo kana akka aarsaan isheedhaaf kaffalamu jechuudha maaliif asitti inshuraansiitu jira erga nama ajjeesaniin booda immoo wanta kaffalamutu jira akka maatii isheetiif kaffalamu silaa isheen lubbuudhaan dabartee jirti waan ta'eef jechuudha gaafa immoo sha'anii reeffa ishee galchanii wanti kaffalamu hin jiru jechuudha kanaaf haaduu reef hin galii mucayyoo kan dura siin bahin wanti ishee kaffalamu sun kaffalamuu qaba aarsa mucayyoo kanatti godhamuu qaba siniin jedha adaraa keessa hundi keessanuu haga danda'ametti sheerii gochuudhaan namoota biraan gahaa'ee lubbuu mucayyoo kanaa silaa darbee jira akka maatuma ishee birallee reef ishee gahee akkasuma immoo wanta mucayyoo kana gumaa mucayyoo kana akka bahu hundi keessanuu sagalee ta'aa fi siniin jechuu jaaladha hordoftoota kiyya dhugaa waaqayyoon fayyaa bahanii du'aa galuu waaqayyo nu haalagu waaqayyoon akkuma fayyaa bahanetti fayyaadha nagaa biyya keenyatti maatii keenyatti firoottan keenyatti nu haagalchuuf siniin jedha hordoftoota kiyya adaraa kechanii sheerii gochuun dagatinaati waliif sagalee ta'a adaraa boruun hundis keenya waan taanu hin beeknu nama guba dhugaa.